وأنت كنت ميديا خلنا ديما تقول واني ميديا خلنا ديما تقول سون جيما سامبو ده وان تيرتي أنا تو فيديو ردو بدي إني فكان يرون جيما إيجالو موريتنا خنين بيخا وان تو بيخو جيتي نموت سنتو جفتروت بلوك بدي جيتي فيديو ردو بدي نموت سن أني if you وين مني أخني في أنا كني في أنا بيخامي أنسي في شارع نورتي في أتيجوني جولي أنا ردي تكوتي وبلين كيا أنا سلمين جدوان جرم بيخو يسلتشوا دادانين بيخ خراخيان like step مخيان أكان تجيم بيخون كبا يسلتشوا مو بكتنا يجوا أدادا في ولكم كم تنا كان دبالي ولكم كابو فنكم كابو يجوا نوا بيخا كمي يدرت أركمله خراخ ساتين دبال مالا كنا أقولو چالان غزا كم مالا كنا أقولو مالي نكنا بلا بيسو ولكم كمله نمني أن نكوا كابو ربي سبيخا kana ani sillachuu dura miidiyaa kanarra nin ture yoon dhugaa isinii himi garuu guyyaa takkaaf cubbuu namarra kaayeen beeku murtiin baalageedha murtiin akka fedhe danda'u akka feeteedha murtiin waan namni jahu kana hin dhaga'u murtiin akka fedhe ta'uu hin danda'a garuu cubbuu namarra hin kaa'u kara bira shaayida cubbuu namarra hin kaa'u cubbuu namarra kaayeetis hin beeku amma bakka namni as na bira jiru kun hundi jirutti isin bira jirutti waan adda isinii baasuu barbaade namni viidiyoo nan dubbadhe sun sagalee ta'e footoo ta'e san irratti hidhee gadhiise suni tari agenda ooffanna fayyaa fi maraatuudha. Jechuun maali isin eenyutu isin keessa abaawoodha eenyu kaafaa'oodha eenyu bilchiginnaadha eenyutu paartiin takkisa maali isa Oromoo isa deemtana qabdi maali isin rakkoon teessan lameen. Inni faannoodhaan TPLF isi godhe. Garuu TPLF turre jabaaree akkas ta'e. Amma akka inni jee TPLF turre jabaaree TPLF harkan kennitu. Almuhiim maaliif jechuudha siyyaame seetanii waan tokkoon amma na biraas nama kuma afurtu jira. Isin bira akkasitti kaan biras kuma gara nama kuma torba saddeeti kudhanitu jiraas. Namni kanaafi waa adda baasuu barbaade. Diyaasporaa tokko agartee ijoollee biyya Arabaa keessaa ijoolleen biyya Arabaa keessaa re'ee hiduu isa bituu dandeessu jira ni beektaa? Ofii immoo Ameerikaa jira. Like obboleeyyan irra viidiyoo waraabee akka nama kana jaalatu kalee saanadha har'a akka nama bira dhaabbatee fakkaatee kanadha har'a akka nama kana bira dhaabbatee fakkaatee sandhaa carraa harkate hundatti jechuun Naziir Nuuraa Harargee tokko jira beete. Naziir Nuuraa Harargee tokko jira. Manasaa taabar saayiba isaati dhiisi ittiin tuqee. Naziir Nuuraa Harargee jee jechuun biyya illee deemtee hin dalaganne akka dhalaalee Addis Ababaatti daandiirra dhaabbattu jira. No murtii akkana beeka. Haadha warra Mubaarak Musammaa jiin akkasii beeka. Akkasii miti. Yeroonni akkanaa kunis hin heeruman jee. Amma bakka kanatti egaa Mubaarak Musammaa yaamuu hin dandeessu asitti. Maqaa nama tokkoon dooyyaa. Ayya. yaa maqaa nama tokko. Ani maqaa nama dooyyaa. Ala mukusa jaalaa qoy naa asii. Maaliif nu yaamtan? Laatus. Naziir Nuuraa isaa Harargeetti ta'ee gartee Ameerikaa jiru jira. Maybe daandiirra faa dhaabbata gisee gargaaree. Harargeen Naziir Nuuraan qabda. Wallahi Naziir Nuuraa Harargeetti ni qabna tokko jiraate. Sheekhanis, beekhanis, qeesinis, sheekhinis, wallaalaanis, xiqqaanis, guddaanis bikka argee buloo qubeessa godhu tokko jira. Naas hima. Gaafi guddaa ciniin nurraa nafu yoo isaati gaafa dura namni feemasee nama arrabsee feemasee jechuudha dhagee haga ammaa akkasuma jira inni bakkuma san jira. Haga ammaa namummaan arrabsee feemasatti jira inni. Gisee waa'ee caalaa dubbatu namoota caalaan. Namni kun nama isin amma namni tokko nama dhiyaatu nama sappoortii godhu keessaa nama tokko naa galaan. Maashaallah. Ati sappoortii si godhaa nuti immoo nu arrabsaa naaf murtii ola mirga guutuu qaba. Indee mirga guutuu qaba. Anama fakkeenyaaf namni tokko namni dabbaan sappoortii yoo na arrabsee. Haa kana uummanni kan batte aadaa gowra kongo Ati agarsu ati keessa jirtu nu wajjin godhi isin hin jenne jecha kana nu wajjin ji isin hin jenne. Ati caalaa dhaggeeffatu jira. Ibsoo Qadiir Martuutis dhaggeeffatu jira. Membara anji maan isin kaayam. Bareelle mana. Ibsoo Qadiir Martuutis dhaggeeffatu jira. Amma gaafiin biraatanin isinii qabu waan tokkotu miidiyaa kanarra deemaa ture.
Wanni miidiyaa kana deemaa ture sun geema sanboota waan ta'e irratti anaatu viidiyoo irra dubbate. Eenyu fakkaan yeroon geema eegalu moonitara kanneen beekaa waan ta'u hin beeku jeeti. Namoota santu giftaroota buloo godhee jeeti viidiyoo irra dubbate. Namoota san ani ifii wayi namni naa kannee fi anaa kannee fi anaa beekami. Ansii fi caalaa nuureetii fi ati jechuun ijoollee hararaa xixiqqooti. Obboleeyyan kiyyaa. Ani isin lameen gidduu waan jiru hin beeku. Isin lachuu adda addaan hin beeka. Karaa kiyyaan. Like steepuma kiyyaan. Akkaan itti isin beekuun qaba isin lachuu. Isin lachuu immoo bakka itti jechuun adda addaan ifii wal quban qabdan akkan dabbaalee wal quba qabu kun quban qabu jechuun numa beeka miidiyaa irratti arga malee karaa keessaatiin dabbaal maal akkanaa godhu caalaan gizaa akkam maal akkanaa godhu maaliin akkana bira lafa isin wal quban malee namni ani quba qaba rabbi isin beeka. Kana ani isin lachuu dura miidiyaa kanarra nin ture yoon dhugaa isin himi garuu guyyaa takkaaf cubbuu namarra kaa'een beeku. Murtiin baalageedha. Murtiin akka fedhe danda'u akka feeteedha. Murtiin waan namni ijoo kana hin dhaga'u murtiin akka fedhe ta'uu danda'a garuu cubbuu namarra hin kaa'u. Kana bira shaayidaa cubbuu namarra hin kaa'u. Cubbuu namarra kaa'eetis hin beeku. Amma bakka namni as na bira jiru kun hundi jirutti isin bira jirutti wanni adda isinii baasuu barbaade namni viidiyoo nan dubbadhe sun sagalee ta'e footoo ta'e san irratti hidhee gadhiise suni tarii ajandaa oowwifachuudhaaf isinuma isaanuma lameen tahaa akka jechuutiin dabbaaliyoo rakkoo murtiirraa qabaate modeetara murtii qabaaf bolook kan giftara godhu ta'e maallaqa isaa baasee murtiin gizee bakka hedduutti waan fatanaan dila takka isarra geessu iffira dabree gaara mul'atarraa fuudhee isin duratti as laayif irratti qarshii 50-60 naa kanaa ture ni beeytanii jechuun haalaan keessa turetti caalaa nuureedha ana qofa osoo hin ta'in obboleessa biyya keeriyaa keessa jiru ni beeytan bakka kanaa hunja'u ana bira dabree doo ijoolleen tun obboleeyyan kiyya xixiqqoodha yaanni isaanii immoo silaa qabaatanii imaajin osoo akka daasfoora qabaatanii osoo miiliyoonara ta'anii eenyu akka isaan ana bira dabree gargaaruu danda'an yeroon gargaarsi na barbaachisutti jechuudha. Gargaarsi qarshii qofaa miti yaada pozitiiva yaada bareedaa sii qabaachuun gargaarsa guddaadha. Isaan garuu son qofaa miti maallaqaan illee waan danda'an hundaan haganan jirutti naan mari'atanii haga galgala sa'aan laayifii san banutti silkii lamaaniin akka isaan dubbisuu ture. Hara bira shaayida asii isallee dubbisee harallee dubbisee. Kun ban isaan keessee naan jaa kunis bare isaan keessee naan wal quban qaban isaan. Akkamitti ilaalee ammaan jechoota namoota daasfooraa akka dhalaadhaa asirra deddeemanii odeessu sanii fi namoota waa'ee keenyarraa haasuuf akkamittiin ibseen beekta anaa fi caalaa nuureetii fi dabbaa ani isin sadeenu isin lachuu sodaadhu isin lachuu miidiyaa yoo na duuba bartan malee na duran beektan. Waan wacaa bakka namni itti nama tolchuu san biras dabreetiin jira immoo dhugaadha dubbachuufan. Foon lafee dhiiga ni beektaniimi? Foon lafee dhiiga qaama kan keessaa keessa waa meeqa jira? Foon lafee dhiiga wooma sadeen kan sadeen kunis adda biyee hin jiraatu sadeen kunis wal malee hin dalagu ani nu sadeen akkasitti hin beeka. Foon lafee fi dhiiga nuti sadeen so obboleeyyan kiyya akkasiiti. Waa'ee dhimma jaamee irratti isinii himuudhaaf immoo ijoolleen tun lachuu gizee dhuftuun isaan lachuu takkanaa qaanyeedha mana kiyyatti. Maybe dafanii nan galchinee jee caalaan ol seenee dabbaal buusuu danda'a. Tarii dabbaal caalaan na buuse jee caalaa buusuu danda'a. Isaan lachuu sakandii wal fakkaataa sa'a 3 fi daqiiqaa 48 moo 50 irratti yoon dogoggoruu baadhe mooditara isaan lachuu irraa fuudhu. Ganaa giftarree ol hin seenne ganaa geeman eegallee ganaa waan san hin goone duuba asmaatiidhaan dhufanii isaan kun lameen mooditara kanaan bulook nama godhamu irraa manni isaa bulook ta'e ana abbaan himatu jiru ana nama tokkos himachuu hin barbaadu. Ammoo nan beeka akkana isaan laalee argu kanattiin arga abbaan irratti dhiisee biraa bu'e mooditara kiyya nama lamarra ture nama lama tokko jaartii xiyya naa quban qabdu ishiin silkii quban qabdu wanni qopheessu jirti nama tokko kabiraattu qaba nama lama lakki nama sadii nama lama kabiraattu qaba akkanaa guyyaa kanattiin si arga nama waan san buloo godhe igaleeme eenyu faa akka isaan Zakariyaa mucaa jedhamu qaama halkan san aara saniin dhufee waan walloo san faa wajjin waan giftii san dachaadhaan gara 300 faa hafidee dhufe yaasaa oroo mucaa jedhamu faa ijoollee kana achirraa buloo godhanii viidiyoo kana sheeriin sirra godhaa dabbaan akka laaltuun barbaada atillee caala kijiba kan ta'initti eegi.
فيديو نايرجع سكرين ريكارد قرآن نايرجع لايف يجي زي كسينا فرا قديه بسويتشو إندن دوسينو قال لايف يجي براني كرسا ميوت قروني بيجا ميوت أكس قرامي so asumaan uummanni kun akka bahaniin barbaadu ijoolleen tullachuu gabaabsiinuu himi qopheeyati ka gabaabsii akkas yommuu barbaadu kun dafi deema haarus hin gaggeessan kottu waan gabaabsiteef sirraa gabaabsii kunuun ijoolleen tullachuu moodiitaran qaban saa geemni sun taphatamutti moodiitaran qaban jaalattan jibbitan illee arbaan tokko kana godhuun jiru abbaan waan kana godhee fiifuun beekamisa ijoolleen tullachuu keessan jirtu yoo ajandaa isaaniin godhattanii anaaf isaa wal bira keessanii waraabdanii gadhiiftanii akka vaayiraal isinii ba'u barbaaddan akkanatti amma irra qophaa'aa isiniif hin ja'a waraabadhaati gadhiifadhaan ammarraa jechuudha yoo akkasitti ajandaan kun fooloo akkas malee harkannu fuula jaalaa malee fuula dabbaal fuula murtii malee vaayiraaliin nuun ba'u yoo jettan dabbaaltu mana kiyyarraa nama buloog godhee kun hojuutti hin jira waraabadhaa gadhiifadhaa. Caalaattu mana kiyyarraa bulook nama godhee kun waraabadhaa gadhiifadha yoo kun nuuboo malee keettante yoo dabbaarraa rakkoo qabaattan murtiirraa achi godhaa koroma keessan hin jaan caalarraa yoo rakkoo qabaattan karaa kiyyarraa achi godhaa caalaadhaan jaan waan murtii wajji waliin qaban isinii galeeme ana akkasii isaan lameen kun yaani ija bitaatii fi tamirgaati anaaf akka Oromoottis akka namummaattis akka hiriyyummaattis keessa dabrii akka Harargeettis akka manaattis yoo barbaade so khararraa achi wanni addaa ani isaanii qabu hin qabu waan kana akka kilir namaa ta'uufin dhuftanii Okay. Thank you, Murti Galatumi.